Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya kan guyyaa har'aa isiniif jalqabneetiin jirra. Oduu fi odeeffannoowwan keenya kan guyyaa har'aatiin dhimma obbo Taayyee Danda'aa ammallee beellamni biraa akka isaaniif qabame biyya keessaa kan isin biraan geenyu ta'a. Oduu biyya alaatti yoo dabarru waliigalteewwan mootummoonni addunyaa gurguddoon torbaanota kana keessa mallatteessaa jiran keessattuu mootummoota akka mootummaa Raashaa, Kooriyaa Kaabaa fi Chaayinaa waliigaltee isaan mallatteessaa jiranii fi waliigaltee Iraanii fi Ameerikaan gochaa jiranis kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga xumuraatti waliin akka turtan isin affeerraa garuu oduu keenya guyyaa har'aatiif qabanneetti isin dabarsina. Manni murtii ol iyyannoo obbo Taayyee Danda'aa dhiyeeffate irratti jala murtii kennuuf beellama biraa qabate. Manni murtii waliigalaa federaalaa ol iyyannoo abbaan alangaa obbo Taayyee Danda'aa irratti dhiyeeffate irratti jala murtii laachuudhaaf har'atti beellamatee turus ammas beellama biraa qabateetii kan inni jiru. Abbaa alangaa himatamaa lama manni murtii ol aanaa federaalaa ramaddii lidataa obbo Taayyee Danda'aa bilisa jedheen irratti ol iyyannoo dhiyeeffachuu isaa kanaan dura kan yaadatamudha. Haaluma kanaan manni murtii waliigalaa federaalaa daddachaa akka lakkoofsa Itoophiyaa ebla 21 bara 2017 taa'een abbaan seeraa tokko dhukkubsatanii hafuu isaanii eeruudhaan dhimmicha irratti jala murtii laachuudhaaf beellama biraa qabachuun akka barbaachisu himuun isaanii kan yaadatamu yommuu ta'u beellamni isaan qabatan sun ammoo guyyaa har'aatti akka ta'e kanaan dura gabaafamee ture. Dhaddacha har'aa irratti ammoo abbaa alangaamas deebii kennaa kan tahan obbo Taayyee Danda'aa abukaatoo isaanii waliin dhaddacha irratti argamaniiti jiru. Haa ta'u malee dhaddacha har'aa irrattis manni murtichaa galmicha erga ilaalee booda galmicha kan ilaale ta'us abbaa seeraa galmicha kana qabatan waan dhukkubsaniif ammallee beellamni biraa kan kennamu ta'uu ajaja kennee jira. Haaluma kanaan ol iyyannoo abbaa alangaa fi deebii obbo Taayyee Danda'aa kennan irratti jala murtii laachuudhaaf caamsaa 12 bara 2017 jechuunis torbaan tokko boodatti beellamee jira. Deetaan ministeera nagahaa kan turanii fi miseensa caffee Oromiyaa kan ta'an obbo Taayyee Danda'aa abbaa alangaa federaalaatiin kan himataman yookaan himataawwan sadii irratti banamanii dhimmi isaanii mana murtii ol aanaa federaalaa ramaddii lidataatti ilaalamaa erga ture booda akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 30 bara 2016 himataawwan lamaan bilisa jedhamaniiti kan isaan turan. Himataawwan lamaan kunis seera yakkaa Itoophiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1996 bahe keewwata 251 muraacaa diina waliin waloomuu kan jedhuu fi keewwata 257 jalatti amootuu kan kaa'ee darbaniiru jechuun himata irratti banamee ture. Abbaan alangaa federaalaa keewwataawwan lamaan kana jalatti obbo Taayyeen yaadni piroopoogaandaa yookaan ololli humnootiin farreen nageenyaa kanneen akka ABO fi faannoo fudhatama akka argatu yaaduudhaan ergaawwan sochii qaamolee kanneenii deeggaru gama fuula feesbuukii isaaniitiin qoodaniiru akkasumas bifa qindaa'een ergaawwan hamilee uummataa gadi buusan yookaan gadi buusuu danda'an dandeettii dandamachuu isaa diigan qoodaniiru jechuun himata irratti banuun isaa kan yaadatamudha. Haa ta'u malee obbo Taayyee Danda'aa barreeffamoonni ani qoodee mirga yaada kan koo bilisaan ibsachuu bu'uureffachuudhaan kan qoodamanii fi nagaha kan lallaban jechuudhaan mana murtiitti hubachiisaniiti kan isaan jiran. Manni murtii ol aanaa federaalaa ramaddii lidataas dhimma tokkoon himata lama qindeessuudhaan kan danda'amu jechuun dabalataan ammoo dhimma obbo Taayyee ittiin himataman mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu agarsiisu malee mirga nama biraa kan dhiibanii miti jedheetiin ture. Kanaan wal qabatee obbo Taayyee Danda'aa himataawwan lamaan ofirraa ittisuudhaan osoo irra hin argamin bilisa jechuun jala murameeti kan kennameef. Haa ta'u malee abbaan alangaa jala murtii mana murtii jalaatiin kan kenname kun kufaa akka ta'uu fi obbo Taayyee Danda'aa himataawwan lamaan akka ofirraa ittisaniif dhaddacha ol iyyannoo yakkaa mana murtii waliigalaa federaalaatiif ol iyyannoo biraa dhiyeeffatee ture. Obbo Taayyee Danda'aa gama isaaniitiin ol iyyannoo abbaa alangaa irratti deebii ittisaa barreeffamaan kan dhiyeeffatan yommuu ta'u manni murtichaas yaada garee lamaanii qoratee jala murtii kennuudhaaf beellama isaa guyyaa har'aatti qabatee turuun isaanii yaadatama. Gama biraatiin obbo Taayyee Danda'aa himata sadaffaa dhimma meeshaa waraanaa seeraan alaa mana isaaniitti argameera jedhamee akka ofirraa ittisan jala murtiin kennamuu kan yaadatamu yommuu ta'u dhimmicha irratti mana murtii ol aanaa federaalaa ramaddii lidataatti ilaalamaati kan inni jiru. Ammas beellama biraa caamsaa 12 yookaan torbaan tokko boodatti qabamuun isaa ammoo beekameetii jira. Waliigaltee daldalaa Itoophiyaa fi Keeniyaa hojiirra oolchuudhaaf qophiin taasifamaa jiraachuun ibsame. Waliigaltee daldalaa Itoophiyaa fi Keeniyaa ji'a darbee walii mallatteessan hojiirra oolchuu fi qophiin taasifamaa jiraachuun ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa beeksise. Waliigaltichi lammiileen naannoo daangaa biyyoota lamaanii jiraatan oomishaalee biyya keessatti salphatti hin argamne karaa daldala naannawaa daangaatiin akka argatan taasisuudhaaf kan kaayyeffate ta'uu ministeerichatti daayireektarri dhimmoota koominikeeshinii Wandimmoo Falaatee faanatti himeetiin ture.
Akka waliigaltee kanaatti daldalli naannawa daangaa kun naannolee daangaa Itoophiyaa irraa kiiloomeetira 50 fi daangaa Keeniyaa irraa immoo kiiloomeetira 100 keessatti argaman kan uwwisu jedhameera. Oomishaalee naannawa daangaa irratti dabalataan kan argamanii fi daldalawwan ilaalchisee bu'uuraalee kanneen akka beeyladaa, kuduraa fi muduraa, foon, zayita nyaataa, dhugaatii gogaa fi oomishaalee gogaa akkasumas uffata, kophee fi meeshaalee kana keessatti meeshaalee miidhaginaa malee oomisha biroo daldaluun akka hin danda'amne jechuun ibsameeti kan inni jiru. Ogeessonni fayyaa hospitaala Xuqur Ambassaa kaffaltii, faayidaa fi haala hojii fooyya'aan akka guutamuuf hiriiraan gaafatan. Dhiheenya kana Itoophiyaa keessatti gochoota garaagaraatiin yookaan miidiyaa hawaasaa irratti naanna'aatii kan jiru dhimma ogeeyyii fayyaa hanga har'aatti itti fufeetii kan inni jiru. Ogeessonni fayyaa hospitaala ispeeshaalaayizidii Xuqur Ambassaa hojjetan lagannaa hojii hojjettoota fayyaa guutuu biyyattiitti argaman kibxata caamsaa 13 irraa eegalee gaggeessuudhaaf karoorfame dura guyyaa har'aa wiixata ganama hiriira nagaa bahuun gaafataniiru jedhamaati kan inni jiru. Hiriirri mooraa hospitaalichaa keessatti gaggeeffama kana irratti ogeessonni fayyaa barreeffama lammiileen fayyaa qaban diinagdee cimaa ijaaru lubbuu baraaruu garuu kiraa manaa kaffaluu hin dandeenyuu fi hojjettoota fayyaa hiriirsuun haa dhaabbatu eegumsi nuuf hammala jechuudhaan qabiyyeewwan garaagaraa qabatanii bahaniiru. Ogeessi fayyaa sochii kana keessatti dammaqinaan hirmaachaa jiru akka jedhanitti lagannaa hojii karoorfame kun hojii dhaabuu gartokkee tajaajiloota kutaalee balaa tasaa yookaan emerjensii jedhamuu fi dahumsaa fi IC kan hin tuqne ta'uus yaadachiisaniiti kan isaan jiran. Dhiheenya kana Itoophiyaa keessatti daangaa hanga daangaatti dhimmichi kun miidiyaa hawaasaa irratti naanna'aa kan jiruu fi keessattuu ogeeyyiin fayyaa mindaa isaaniitii fi tajaajiloota garaagaraatiin wal qabatee gaaffii isaan kaasaa jiran akka gara siyaasaatti jalaa hin makamne of eeggannoo gochuun akka barbaachisus kanaan dura namoonni tokko tokko dhaamaati kan isaan jiran. Oduu biraatiin hanqinni liqii baankii waldaalee hojii gamtaa qusannaa fi liqii irratti rakkoo maallaqaa fiduun dhagahame. Hanqinni kenniinsa liqii baankotaa waldaalee hojii gamtaa qusannaa fi liqii damichaa keessatti socho'aniif balaa faayinaansii uumuu gabaafameeti kan inni jiru. Baankonni saaksoos fayyadamuudhaan tajaajila liqii yeroo kennan lammiilee hedduu biratti dhaqqabamaa ta'a jedhamee kan amanamu ta'us hanqinni kenniinsa liqii yeroo ammaa mul'ataa jiru karoora yaadame galmaan gahuudhaaf gufuu ta'uun isaanii dubbatamaati kan inni jiru. Akka liqiin kun ibsutti yookaan akka waldaan liqii kennu kun ibsutti kaapitaala kana yeroo baasan waldaaleen hojii gamtaa qusannaa fi liqii GDP keenyaa hojiilee 45 kan qaban yommuu ta'u manneen jireenyaa 35 dhaabbilee kanneeniin kan kennamu ammoo himatameeti kan inni jiru. Dhaabbileen geejjibaa karaa garaagaraatiin miseensa waldichaa ta'uun Itoophiyaan hanga ammaatti sirna kanatti akka hin makamne ta'us waldichi kan Keeniyaa gabaaseetii jira. Gama biraatiin waldaan hojii gamtaa qusannaa fi liqii kaapitaalaa erga hundeeffamee waggaa tokko keessatti miseensota isaa 152 liqii idilee dhala irraa bilisaa kan ta'e miliyoona 249 ol kennuu isaa beeksiseera. Keessattuu dhiheenya kana miseensonni ulaagaa hawaasa kanaa guutan 86 kan konkolaattota bitachuudhaaf liqiin akka kennameefis ibsameeti kan inni jiru. Gara oduu biyya alaatti yoo dabarru kallattiidhaan gara oduu Awurooppaadhaan nu qaqqabeetti kan isin dabarsinu Zelenskiin pirezidaantii Raashiyaa waliin wal arguudhaaf qophii ta'uu ifa godheetii jira. Pirezidaantii Yukureen Volodimir Zelenskiin waraana dhaabuudhaaf kamisa dhufu pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putiin wajjin kallattiidhaan wal argee mari'achuudhaaf Istaanbuulitti akka imalu dubbateera. Doonaald Tiraamp waamicha tarkitti dureewwan biyyoota lamaanii gidduutti marii kallattiin taasifamuuf dhiheenya kana Yukureen akka fudhattu erga gaafatanii booda kan Zelenskiin qophii ta'uu isaanii toora X yookaan Tiwiitar irratti maxxansaniin ibsaniiru. Ajjechaa dheeressuun faayidaa homaatu hin qabu kamisa tarkitti Putiniin eega jechuudhaan barreessee jira. Pirezidaantiin Yukureen kun kanaan dura biyyi isaanii Raashiyaa waliin mari'achuudhaaf qophii ta'uu isaanii himanii erga dhukaasa dhaabuun taasifameen booda akka ta'us dubbataniiru. Dureewwan biyyoota Awurooppaa tumsa warra fedhii qaban jedhamuudhaan beekaman erga sanbata darbe Kiivitti wal arganii booda biyyoonni warra lixaa kunneen wiixataa har'aa irraa kaasee lolli guyyoota 30 akka dhaabbatu gaafataniiru. Putiin kallattiidhaan mari'achuuf gaafii kan dhiheessan giddu galummaa biyyoota lixaa kana hordofeeti jechuun dubbatama. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putiin kallattiidhaan Yukureen waliin wal arguudhaan haasa'uun fedhii akka qabanii fi biyyoonni lixaa gidduu seentummaa yookaan araaraaf akka gidduu isaanii hin seenne kanaan dura irra deddeebiidhaan cichanii dubbatu. Guyyaa dilbataa Doonaald Tiraamp miidiyaa hawaasaa kan dhuunfaa isaanii kan ta'e irratti akka barreessetti Yukureen battalumatti walii galuu akka qabduu fi karaa lolittiin dhaabatuu qabuu fi yookaan dhaabatu irratti ibsa kennuun dirqama isheeti jechuun quba gara Yukureenitti qabeera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhaabbannaan isaa yoo barbaade Putiin yoo barbaade Yukureen kan ta'ee fi yeroo kamiyyuu
Biyyoota lamaan gidduutti waliigalteen uumamuuf akka yaaduu kan tahee fi kanaan dura garuu yaalii inni taasiseen hanga ammaatti osoo hin milkaa'in hafee jira. Yoo xiqqaatee waliigalteen taa'uu fi dhiisuu isaa murteessuu ni danda'u yookaan yoo ta'uu hin danda'amne ammoo hooggantoonni Awurooppaa fi Ameerikaa wanti hundi eessaa akka dhaabbate ni beeku. Haaluma kanaan itti fufuu ni danda'amu jechuun Doonaald Tiraamp itti dabaluudhaan barreesseetii kan inni jiru. Zelenskiin barreeffama X irratti maxxanseen Raashiyaan mariidhaan dura dhukaasa dhaabuudhaaf walii akka galtuu abdiin qaba jechuunis dubbateeti kan inni jiru. Biyyoonni humna ciccimaa qaban dhiheenya kana addunyaa guutuu irratti kuunni kulara qabachuun kun meeshaa waraanaa haaraa agarsiisuudhaan biyyoota diina isaanii ta'an kan sodaachisaa turanidha. Pirezidaantii Chaayinaa Shii Jinpingii fi gitna isaanii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin walitti dhiheenya isaanii irraa ka'uudhaan kan argu hundi aanga'oota waliif michuu cimoo ta'an jedhanii ilaalaatiin jiru. Guyyaa qophii yaadannoo xumura waraana addunyaa lammaffaa gaafa caamsaa 8 akka lakkoofsa Ameerikaatti Mooskootti jalqabame irratti yeroo waraanni biyyoota lamaanii waliin agarsiisan kan raawwataa turanii fi Shii Jinping akka michuu cimaatti mirga Puutiiniin dhaabbachuun isaa mul'ate addunyaa guutuu ajaa'ibsiiseera. Qophiin sa'aatii muraasa duras Shii Jinping hariiroo biyyoota lamaan gidduu jiru kan hin cabnedha jechuudhaan ibsuun Raashiyaa fi Chaayinaan biyyoota michuu akka sibiilaa cimoo jechuudhaanis dubbateera. Daawwannaa miilanaa kun Shii Jinping erga bara 2013 pirezidaantii ta'anii booda daawwannaa 11ffaa Raashiyaatti taasisan yoo ta'u, kana malees hooggantoonni biyyoota lamaanii yeroo garaagaraatti yeroo 40 ol wal arganii mari'ataniiru jechuun gabaasaaleen garaagaraa baasaniiru. Haaluma wal fakkaatuun pirezidaantii Puutiin dhuma bara kanaatti Chaayinaa daawwachuudhaaf kan karoora qabuu fi haa ta'u malee walitti dhufeenya cimaa kana duubatti wantoonni dhoksaan hedduu jiraachuu kaasuu xiinxaltoonni siyaasaa warroonni isa qeequun beekaman. Dureewwan biyyoota lamaanii kunneen yeroo baay'ee wal biratti agarree jirra kan jedhan haa ta'u malee hariiroo isaanii keessaa sababii dorgommiin jiruuf yeroo tokko michuu ta'uu danda'anillee mormitoota walii ta'uun isaanii hin oolu jechuun qeeqtonni garaagaraa yeroo ammaa kana barreessaatii kan isaan jiran. Wantoota fakkeenya ta'an qofa arguun dinqisiifanneerra haa ta'u malee walitti dhufeenya dhugaa kan isaan gidduu jiru kana caala arguu nin hawwina jechuunis dubbatu. Kun ammootu warroota isa deeggaran irraa kan barreeffamedha. Dhugaan jiru garuu pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping fi eeggattoonni isaanii fi kanneen biroo suuta tarkaanfachuu akka qaban kan gorsamudha. Raashiyaan michuu ijoo Chaayinaati garuu maqaan ishee duraan addunyaan qabdu weerara Yuukireeniin booda jalaa miidhamee jira. Chaayinaan keessattuu amma yeroo ofiin Ameerikaa waliin waraana daldalaa keessatti argamtu kanatti michummaan ishee Mooskoo waliin qabdu michoota biroo adda baasuu dhiisuun ishee Beejingiif murteessaadha. Akkasumas Chaayinaan hariiroo Awurooppaa waliin qabdus fooyyessuudhaaf ji'oota yaalii taasisaa kan turte yommuu ta'u, erga Doonaald Tiraamp pirezidaantii ta'ee filatame as tattaaffiin kun cinumayyuu cimee itti fufeera. Beejing mootummaa Ameerikaa kan itti aansu maal akka raawwatuu danda'u tilmaamuun rakkisaadha waan jettuuf akka michuu addunyaa cimtuu of agarsiisuu fi waan barbaadde fakkaata. Jalqaba torbee kanaa keessatti carraaqqiin Chaayinaa kun bu'aa buusuu danda'a jechuudhaan mallattooleen garaagaraa agarsiisaa jiru. Pirezidaantiin Komishinii Awurooppaa Ursulaa Voon der Leyen fi pirezidaantii Mana Maree Awurooppaa Antooniyoo Koostaan hariiroo biyyoota lamaanii waggaa 50 kabajuudhaaf caamsaa 6 bara 2025 pirezidaantii Shii Jinping fi ministeera muummee Chaayinaa Lii Keeliyang waliin wal arguu akka jiran dubbatameetiin jira. Hariiroon cimaan Beejing Mooskoo waliin qabaachuu fi gargaarsi diinagdee Raashiyaa tumsa Awurooppaa fi Chaayinaa gidduu jiru walitti gufuu akka hin taanes ibsaatii kan isaan jiran. Chaayinaan hanga ammaatti michuu ishee bara dheeraa kan taate Raashiyaa weerara Yuukireen irratti raawwatameef hin balaaleffanne garuu waa'ee walitti bu'iinsaa kana xumuruu yeroo garaagaraatti nu dubbatti. Pirezidaantii Shii Jinping walitti dhufeenya yookiin michummaa Puutiin waliin qaban garmalee cimaa tahuu kan ibsanii fi fedhiin Awurooppaa waliin hariiroo uumuu kan qabanis kanumaan kan ibsamudha. Tiraamp garuu erga itti aangoo qabatanii kaasee waraana Yuukireen keessatti gaggeeffamaa jiru saffisaan xumuruudhaaf yaalaa kan turan yommuu ta'u, hariiroo dhuunfaa pirezidaantii Puutiin waliin qaban kaasuudhaan Ameerikaa, Chaayinaa fi Raashiyaa gidduutti waldhabdee uumuudhaaf yaalaa jirti jechuun himatamaatii jiru. Pirezidaantiin Chaayinaa Shiin kun akka hin danda'amne Tiraamp himuu barbaadu Shii Jinping barreeffama miidiyaa hawaasaa irratti maxxanse keessatti yaalii hariiroo fi amantaa kiyyaa xiqqeessuudhaaf godhamu kamiyyuu obsa hin qabu jechuun ni dubbata. Hooggantoonni Raashiyaa fi Chaayinaa karoora Tiraamp sirna ittisa misaa'ilaa Golden Dome jedhamu argachuudhaaf kan qabanii fi deebii kennamu kun akka bakka duwwaa meeshaa waraanaatiin guutuu fakkaata jechuunis
gara Ameerikaatti quba qabaatii kan isaan jiran. Kun osuma kanaan jiru Ameerikaan Iraan waliin walii galuu ishee dhagahameetii jira. Ameerikaa fi Iraan dhimma nukleeraa irratti haasaa erga taasisanii booda waliigaltee isaan irra gahe dubbatameera. Waliigalteen isaan irra gahe kun hanga ammaatti maal akka ta'e hin hubatamne. Marsaa jalqabaatiin Oomaan keessatti walgahii kan taahaa turanii fi walgahii miidiyaa ta'e ifa hin taane erga geggeessanii booda gama pirezidaantii Tiraampiinis ibsi kennamee jira. Ibsi kenname kun waliigaluu isaanii malee maal irratti akka waliigalan hanga ammaatti wanti ibsame tokkollee hin jiru.